a meeting to calm tensions between the U.S. and Israel over the war in Gaza have been damaged by shelling, which killed 22 people who sought shelter around its compound. Escalation in continued exchanges of fire. The harm that's been done to children. Lessa Gaza Mora Zaytun jedhamutti guyyoota daksiisee ol jechuun rookettiiwwan mooraa Israa'el irratti Hamas roobsee loltoonni Israa'el du'aa fi madoodhaan adabamuu Israa'el beeksifte. Hizbollaan qilleensa Israa'el dhoosee mooraa guddaa kaaba Libaanusitti argamu doomii humna qilleensaa dhidhimsuun mancaasee loltoonni 6 Israa'elis du'uu fi 3 madaa'uu Ministeerri raayyaa ittisa biyyattii gabaasuun lola kanaan lolli saaqame jechuun addunyaan yaadda'uu fi barreessaan mootummoota gamtoomanii Antonii Guterres dheekkamuu akkasumas Ameerikaan yakka duguggaa Gaza irratti raawwatameef viidiyoon Israa'el maqaa keenyaan raawwatte naqaqqabe jechuudhaan dugda Israa'el bakka lamatti kuttee jirti. Kabajamtoota hordoftoota keenya bulchiinsi Iraanii aangoo olaanaa Ayatullah Ali Khamenei akeekkachiisa barreessaa mootummoota gamtoomaniitii fi akkasumas Israa'elitti kennanii jiran gama kaaniin Iraan har'a dhiichisuu irratti jirti. S-300 Mobile System Air Defense jedhamuun Raashiyaa irraa bash itti jedheetiin tahareen har'a waan ajaa'ibatti jirti. Nageenya lamaan isin bira haa jiraatu. Bulchiinsi Netanyaahuu fi loltoonni wal dhibdee cimaa keessootiin gara wal qooduutti cehaa jiraachuudha. Gaazexaan Newsweek gabaaseeti jira akkasumas namooma guddaa yakka duguggaa kanaaf ammoo biyyoonni liigii arabaa hedduun Antonii Blinkanitti dheekkamuu maddeen gabaasaniitiin jiran hawtiin Palestiin waahid misaa'ila jedhamu fageenya kiiloomeetira 2,500tiin gaateetiin Teel Aviv harka kiyya jirti jedhe yaalii kana ammoo Toofaa waan doonii guddaa Ameerikaa dhidhimse kanneen hunda miidiyaalee irraa viidiyoon deeggaramne isin biraan ga'uuf jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya kun Caayaa News Teekinooloojiidha. Warroonni jalqabaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama, like gochuun dagatina odeeffannoo yeroo akka argattaniif jechuu barbaannaati. Alaamanni keessan nageenyi dachaa isin biratti haa jiraatu. Gara oduuwwan keenya ijoo balballoomitti deebina nu faana bu'a. One rush move. And within schools, mosques, apartment buildings, firing at the Israeli forces from those places. It's very difficult. Waraanni Israa'el yakka namuma raawwachuu ragaalee dabalataa qorannoodhaaf yeroo taasifamaa jirutti haleellaan har'a Israa'el dhaabbata fannoo diimaa idilaa addunyaa madditti loltoota 27 kaleessa galgala dhabdee wal qabsiisee kaleessa galgala raawwatte addunyaa dheekkamsiisuu jira. Lubbuun lammiilee qulqulluu 22 Palestaayinoota baduus ministeerri fayyaa Gaazaa yoo himu 70 ol madaahuus wabii taasifachuudhaan Al-Arabiyaa Al-Jaziiraan gabaasaniiti jiru. Ministeerri raayyaa ittisa IDF Yoav Galant lola guyyaa roobii eegalamee Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifame loltoota Hamaas 128 ajjeesuu wayita gabaasutti Birgeediin Al-Qassaf Al-Quddus ammoo loltoota 27 ajjeesuu isaanii teelegiraamii isaanii irratti maxxansuun ijoo miidiyaalee ta'e. Hiriirri guddaan galgala kana jijjiiramni tokkollee akkan dhufneef Teel Aviivitti akkuma dheengadda Yerusaalem dhiyaatti dhoohee miidiyaaleen gabaasu irratti argamu. Dubbii afaan isaaniitti baate Yoav Galant hiriira har'aa kana dhoosu bira darbee jedha BBC First Post akka jedhanitti. Yoav Galant lola boqonnaa malee Gaazaatti taasifamaa tureen loltoota 2,460 lubbuun dhabuu amananii loltoonni 8,571 miidhaa cimaa amma sadarkaa Indiyaa Ameerikaatti wal'aansaaf ergamuu kanneen jiranis akka jiran wayita dubbatanitti. Hanqina loltoota guddaa keessa jiraachuu dhugaa jirtu gadi dhoosuun wal qabateet gabaasa hamma guyyaa dheengaddatti gabaasa turaniin loltoota 656 qofa Hamaasiin akka ajjeefaman kan ifa baasan Yoav Galant amma immoo dubbittiin faallaatiin. Reer Admiral Daniel Hagari dubbii himaan waraanaa wabeeffachuudhaan Times of Indian akka jedhu akkasumas Washington Postiif Al-Arabiyaan wal harkaa fuudhuun kan gabaasani loltoonni Israa'el wal qooduu akka eegalan Reuters gabaase.
kana wabeeffachuudhaan dubbiin gabaasaa First Post wiyoon gadi dhoosan iccitiin guddoon dheekkamsa keessoof paarlaamaan Israa'elillee wal dubbisaa kan jirretu himaman. Dheekkamsa guddaa keessoo qondaaltota Israa'elii har'aa kan dhageessan dubbii himaan Ameerikaa Anthony Blinken yakka ragaan deeggarame irratti Ameerikaa wabii taasifachuun hin danda'amu jedhe yeroo jalqabaatiif fuula Ameerikaanotaa irraa kan Israa'elitti dheekkaman jechuun miidiyaaleen gabaasuu irratti jiru. BBC fi Indian Times akka jedhanitti lolli cimaan dhaadannoo ji'oota 9 aangawoota Israa'elii bakka lamatti qoode adeemsa siyaasaa Ameerikaaf Israa'elii qaawwa gidduutti mallattoo gaaffii guddaa akka uumes himaman. Rakkoo harka isheetiin Ameerikaan uumte ta'uu ammoo Al Jazeeraan Ameerikaan mallattoo yakka duguggaa taasifte jechuudhaan qondaaltonni Emirates kan liigii Arabaas akka Anthony Blinkenitti dheekkamaniif muufii qaban jechuun wabeeffate himee jira. Lola cimaa kibba Gaazaa Raafaatti taasifameen loltoota 206 dhabuu Israa'el amantee loltoota 31 achi buutee gabaasa keessatti Yoaab Galantuu itti dubbatan Hamas ammoo hin barbaadina jechuun Tel Aviviif hawaasa idilaa addunyaati kan viidiyoon deeggarame Hindustaanti gadhiise. This is seeking a timeline for when Israeli forces will withdraw from Gaza. It's not clear if Israel will commit to that. Qondaalli olaanaan Hizbollaatiif abbaan mujaahidoota jedhamuun kan beekamu tarkaanfiin Israa'el irratti fudhatamuu fi hawaasni addunyaa Hizbollaatti quba qabuun fudhatama hin qabu jechuun toora televiziyoonii Libaanos irratti dhaadatanii jiru. Haleellaa dhaabbilee kaaba Israa'el irratti fudhatameen kaleessa galgala buufanni intelligensii Israa'el kaaba Libaanos guutummaatti barbadaa'uu fi loltoonni ajjeefamuu isaa maddeen Israa'elii fi miidiyaalee idil addunyaa gabaasan. Humni Iron Dome yookiin farra qilleensa Israa'elii misaa'ila falaq jedhamu ittisuu dadhabeetiin barbadaa'uu wayita dhagametti haleellaa Israa'el raawwatteen sibiilonni 17 ajjeefamuu mootummaan Libaanos Joon Baayidaniif haala dheekkamsa guddaa qabuun dhaamsa dhaamuu fi michoomni kenna gargar kutuu geette jechuun wayita dubbatanitti sekreetariin dubbii himaa masara Baayidan Joon Kerbin ministeera ja'alaatii fi qondaaltota waraana Israa'elii rakkoo dhufu kamuufuu si'achi harki mootummaa Ameerikaa akka tuttuqaa hin qabne addunyaan beekuu qabdi jechuun yeroo jalqabaatiif keessattuu bulchiinsi olaanaan guddaan Israa'elii Netanyaahuu fi Beentigaaz gidduutti uumameen rakkoon babal'achaa jiraachuuf mooraa Israa'elii keessatti loltoonni wal qooduun gabaasa keenya har'aa keessatti kan dhagayaa jirtan gabaasa First Post, Interfact akkasumas Newsweek, Almadiyaan, Hindustaantii fi First Post irraa kan gabaafannedha. حرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد. U.S. lawmakers raised concerns about his speech before Congress next month. The video he released the other day suggests that he's coming to the United States to pick a fight, not to... هاجم مجاهدون بالعبوات قوة الإسناد التي... It's time for the haggling to stop and a ceasefire to start. Bulchiinsi olaanaan Iraanii Ayatollah Ali Khamenei mootummoota gamtoomaniif Anthony Guterresit afaan warra qabuuf dubbachuun heera kamuu dhugoomsuu hin danda'u. Israa'el kanaan booda daangaa Libaanos ceete taanaan haleellaa dugdaan ol jechuun dandeenye kaardii isheen harkifteef deebii laanna kan jedhan Ayatollah Ali Khamenei har'a afgaaffii irna wajjin taasisan akka itti aanutti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Without Iran, there would not be any security in the region. Iran is a superpower ready to provide security for the region, Persian Gulf and Strait of Hormuz. Stop pressuring us and stop encouraging your friends to be hostile. Dhimma waayitawaaf isin quuqurratti abbootii seeraa dhimmoota harka qalleeyyii fi warra qulqulluutti ammoo isin dabdoota jechuudhaan Anthony Guterres har'atti dheekkamuun dhagahameeti jira. Kanaan wal qabsiiseetiin S-300 system kan jedhamu farra misaayilii daangaa kamiyyuu kiiloomeetira 150 ol haleellaa gurguddaa ofirra raawwachuun ittisuu danda'uuf kiiloomeetira 50 irratti balastik misaayiliidhaan humna qilleensa ishee irratti osoo daangaa Iraanii seeniin dhaamsuu danda'u. S-300 Air Defense System jedhamu tooftaa humna raadaarii misaayilota hanga balastikiif hypersoonikii Israa'elitti qolachuu danda'uun karra ishee dhaabdeetiin Raashiyaa galatoomi jetteen. Vladimir Putin Kooriyaa akka deebi'aniin karaa ministeera haajaa alaatiin ergamuu isaanii har'a ifa goote Mooskoon. Iraan
tibba darbe jettiiwwan Su-35 jedhaman soddomoota bittee irratti Raashiyaan michummaa hariiroo qabnu jetteetiin dabalataa kennuu fi Newsweek we hope taas gabaasu nutis deebine gabaasuun ni yaadatama. Iraan teeknoloojiiwwan qabdu keessa misaayilota hypersonic jedhamu baha giddu galeessaa keessatti Israa'el caaltee tolchitee wal qabsiise mata dhukkubbiin guddaan Ameerikaa fi Israa'el warra lixaa gidduutti uumameen Iraan si'acha immoo obsan qabdu haleellaa kamiyyuu kan Libaanos irratti fudhatamuuf booddee ittiin gaafatamnu jechuun dubbii Antoonii Gutaarees Libaanosii fi Israa'el akeekkachiisan irratti isin warra murtee haqaa Gaazaa irratti dabse jechuudhaan dubbachuu maddeen gabaasanii jiran. Akka Al-Arabiyaaf Al-Jazeeraan jedhanitti rakkoowwan guddoo Israa'eliin dhaqqabanii fi yakka namoomaa duguuggaa qorachuu dadhabaniit baha giddu galeessarra marmaaruun gonkumaa faayidaan qabu jechuun gonkumaa Ameerikaaf Israa'elis ta'ee warra Awurooppaa wajjin si'achi Iraan hariiroo gochuu akka hin dandeenye kan akeeku dubbii Ayatullah Ali dubbatanidha. Iraan kana qofa osoo hin ta'in yaalii shaakalaa har'a daangaawwan ishee irratti loltoota 200,000 ol hiriira gochuun meeshaawwan gurguddaa akka Faataa akkasumas Falaq Al-Qaasimii fi kan Gaadar Guided Ballistic Missile yeroo isheen dhukaaftu Ameerikaan dheekkamtus gurra addunyaa kennuu hin dandeenye. Shaakala waraana Iraanii kana daawwanneet walitti deebina. أمريكية بعدد من الصواريخ البالستية، والثانية استهدفت سفينة كابتن باريس بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وذلك ودو كينيا تمراتين هاوتين تل أبيب حركة جرتي جتشون فلسطين واحد مسائلي تولفتت أن أري حركة كباتشونا دبتن ميجر جنرال رايدر kan qondaala Pentagon akka beeksanitti hypersonic China America fi akkasumas kan Raashiyaatiin alatti humna siidoomii Israa'elii fi Aayirandoomi jala dhaabbachuu gonkumaa kan dandeenyetu himame. Filisxeem misaayil kan jedhamu kun doonii Ameerikaa Toonfaa waan kan jedhamu dhidhimsuun jettiiwwan Ameerikaadhaa gara kutaa Yemanii qarqaroota jiran irratti haleellaa iddoo sadiitti raawwachuus Newsweek fi Interfact Almaadiyaan gabaasaniiti jiru. Hawtiin loltoota 50,000 gara Libaanositti bobbaasuuf qophii xumuruu isaas kan beeksise kaleessa. Oduuwwan keenya har'aaf qabanne kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif kabaja ulfina argadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Kun Caayaa Niwus Teekinooloojiidha. Halkan gaarii.